Yooyyaa kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii lollee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u har'as egaa tokko jedheeti qophii ayyaanaa jalqabeen jira tokko jedhee qophii ayyaanaa kana maalirraa jalqabdi booneen jechuun keessa waan hin oolle fi ayyaanni haga xumuraatti jalqabaa haga xumuraatti waa'ee ayyaanaa viidiyoo tokko simbiraan nan ga'a har'agaa jalqabni koo qophii ayyaanaa ilaalchisee jalqabni koo kennettoo yookiin birziidha. Kennettoo yookiin birziin kun waan hundumayyuu dursee qophaa'uu qaba. Kanaaf anis egaa jalqabeen jira guyyaa har'aa kana. Kennettoo yookiin birzii kana akkaataa lamatti kan inni hin beeku jechuudha. Inni jalqabaa kan inni naqaa ture kan fayyadamaa turre midhaan garbuu guggubuudhaan akkasitti kennettoo naqaa ture. Har'a immoo diizaayinii yookiin haala isaa jijjiireen jira isa durii irraa jechuudha. Innis egaa akkuma argitanii midhaan daakamaa xiqqoo bishaan hin laaffisnee erga bishaan hin laaffisnee haala amma argaa jirtan kanatti eelirratti onkuruudha. Ani egaa diizaayinii isa kanaanan jalqabee amma diizaayinii isa duraa immoo dhiisee isa kanaan mee ayyaana gannaa irratti egaa kamtu akka caalus in ilaalla kan jedhuni midhaan isa kana immoo onkuraa jira onkuruu isaan onkuraa jira dur akaawwi isaa akaa'een akkasitti garbuu guggubeetan akkasitti naqaa ture amma immoo diizaayinii isaa jijjiiree garbuudhuma kana gara daakuutti jijjiiree daakuu isaa gingilchee sana booda bishaan xiqqoodhaan laaffiseen eelee irratti akkanatti unkuroosaa ka yeroon unkuruu abbaan akka barbaadetti jechuudha. Birziin sun sirriitti diimatee akkuma argitan iddoo kanatti daakuu isaan akkanatti xiqqoo bishaanitti naqee laaffisee jechuudha. Sababni isaa daakuu qofa eelee irratti naqnee akka daakichi sun gubatu eewu ta'a waan ta'eef amma gaa akkuma argaa jirtanii onkuroon nuti unkurruu birziidhaa fi akka abbaan barbaadetti sirriitti diimessitee guggubdee yoo onkurtee akkuma isaa garbuu guggubdeeti. Kalariin isaas wantoonni hundisaa kanaaf egaa yeroo kennettoon kun xumuramee ba'ee guyyaa ayyaanaa kennettoon kunis maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa. Kuni jalqaba waan ta'eef jalqaba akkamitti akkan hojjechaa jirudha waan ta'eef yeroo gara dhumaa guyyaa ayyaanaa sana geenyee shaashambaa jennee mimmiidhagnee kennettoo kana dhunnusi kennettoon kun maal akka fakkaatu isaa viidiyoo simbiraan egaa har'a gaa qophii ayyaanaa tokko jennee kan jalqabnee waa'ee kennettoo irratti kennettoo dursee qopheeffadha. Kennettoo dursinee ayyaana isaa ta'uu qophiilee garaagaraa irratti kennettoo dursinee itti yaadnee yoo qopheeffanne baay'ee barbaachisaadha. Erga guyyaan nu jala bu'ee kennettoo yoo qopheessinee akkasumara kennettoon bareedee miidhagee mi'aayee nuuf hin ba'u. Kanaaf egaa guyyoonni nu fuuldura jiru guyyoota 3 guyyoota 4 hin caaltu waan ta'eef ayyaanni gaafa roobirra bu'ee warroonni amantaa ortodoksii gaafa kamisaati kan isaan kabajani warroonni kaan garuu gaafa roobis kabajuu hin danda'a. Ayyaanni garuu ayyaanni roobirra bu'ee isiniin jedha. Kanaaf egaa inni unkuroon kun in tura jechuudha. Akka isaa guggubaa dafee hin ba'u. Isa guggubaa edana guggubdeetuyyuu yoo ariifatte boruu 50 keessatti fayyadamuu hin dandeessan. Kun immoo xiqqoo waan walitti naqxuu fi unkuroodha waan ta'eef in tura jechuudha. Akka farsoo warri keenya duratti naqanidha kun jechuudha. Walitti waan nannamuu fi xiqqoo waan turuu fi ani immoo ragaa jedhee naaf haa ba'u ariitiidhaan cillimii kana maaltu fidee kan jedhuuni jalqabadheen isiniin jedha. Maal kana qofaa kormaan illee bitamee naganni illee nagadamaa jira. Muraasa kanan nagade isin biraan gaheera hergesii kanan nagade illee jira. Ayyaana egaa akka ajaa'ibaatti eegaan jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ayyaana gannaa baay'ee nan jaaladha. Baay'ee natti tola. Anis egaa ayyaana darban ayyaana hedduudha kanani biyya namaatti dabarsee waggaa kana kunoo biyyuma namaan jira jechuudha.
ayyaana hunquxaxashiiti kan inni argadhee biyya kootti dhufee dabarse malee ayyaana gannaa kanallee hin dabarsine faasgaallee biyyuma namaatti hin dabarsee waggaa kana yoona booneen keessaneessa jirti yoottan biyya arabaati. Kanaaf egaa daawwattoota keenya anana waaqayyoon nagaadhaan nagalchee haala hundumaa naa mijeessee kunoo ayyaana lama jechuudha. Ayyaana hunquxaxashiis ayyaana gannas kunoo dabarsuutti jira maatii koo faana baga siin ga'ee naan jedha isinillee warri biyya ormaa kana jirtan shamarran keenya jajjaalatamtoonni kakkabajamtoonni baay'een keessanii baay'een isin jaaladha waaqayyoon fidhaaf hawwii garaa keessanii isiniif haa guutuu nagaadhaan maatii keessanitti isin galchee ayyaana maatii keessan warroonni immoo gaa'ela qabdan abbaa manaa keessan wajjin akka dabarsitan waaqayyoon isin haa gargaaru. Wantoota tokko tokko egaa walumarraa barachaa deemna. Biyya harabaa fakkeenyaaf inni biyyatti beennu yeroo biyya harabaa dhannee waggaa 2 waggaa 3 4 turre nu harkaa baduu danda'a waan ta'eef wantoota tokko tokko barnootaaf nu ta'a callistanii bira hin darbina. Wantoonni nuti kaleessa biyya Itoophiyaatti beennu gosa tokko ta'uu danda'a. Amma dhugaa dubbachuudhaaf hojiinumti Itoophiyaatti dur ani beekuu fi amma ani beeku waan haaraa dibili waan haaraan argaa jira. Kanaaf egaa birzii kana nama dur innaan biyya jiru toon biyya arabaan deemine birzii akkanatti unkuranii naqan kana hin beeku isa guggubaa sana beeka. Ergan gara biyyaa deebi'ellee isuma guggubaa sana fayyadama. Amma immoo kunoo bifa biraatiin egaa inni akkanatti unkuranii naqanis dhufee waan jiruufi baay'ee immoo mi'aa dhugeen beekaani. Kanaaf egaa wantoota akkanaa kanas illee qimamochi mana madaamii bira hin darbina ilaalaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo kana fakkaata.